راديوني دري شقر راديوني دري شقر راديوني دري شقر راديوني دري شقر راديونين دري شقر تربان تقويو تصدي ويتاتا روبي في جماعتا قلقل ساعتي تكو راي قلي حما ساعتي تكو في ولكاتي دنبالي قبابا متر باندي كل سقل كيلو هرزي كما كرة تربا في دبشنيف تربا تميشن رتي قبي دبرسو أما جلقبا راديوني دري شقر Ashama akamultan kabajamtu dhaggeeffattoota raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar irraa oduu guyyaa isin dhageessisa jalqabarrattis hangafoota oduu magaalaa Galaanitti maqaa investimantiitiin mootummaan hawaasa qabeenya irraa buqqisaa jiraachuun dhaga'ame Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti kaleessa haleellaamnoonni finxaaleeyyii faannoo uummata gabaa deemaa jiru irratti raawwataniin namoonni 5 ajjeefaman 4 immoo madaa'uu jiraattonni himan kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaaneerraa nooliin tura. Mootummaan maqaa investimentii babal'isuu jedhuun beenyaa gahaa tokko malee lafa uummatarraa fudhachaa jiraachuu maddeen himan magaalaa Galaan bakka addaa zoonii industirii yookaan industrial zone jedhamuun beekamurraa qaamoleen bilxiginnaa qonnaan bultoota naannoo magaalichaa beenyaa gahaa tokko malee lafa isaaniirraa ari'uun saamicha irratti gaggeessuun seeraan ala qe'ee fi qabeenya isaaniirraa humnaan buqqisaa jiraachuu qonnaan bultoonni lafti irraa fudhatame kunneen himan saamichi lafa Oromoo irratti maqaa misoomaa babal'ifannaa magaalaa fi industirii jedhuun uummatarraa fudhatamaa fi qonnaan bulaa Oromoo lafa malee hambisaa ture ammas jabaatee itti fufee jira mootummaan bilxiginnaa qonnaan bultoota naannoo magaalaa Galaan jiran lafa isaaniirraa gatii isaan madaaluu osoo hin kaffaliniif buqqisaa jiraachuun barameera borulataatu gabaase Abee Dongorootti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon haleellaa namoota nagaa gabaa deemaa turan irratti banuun lubbuu namoota 5 galaafachuun kan madeessuun isaanii dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti finxaaleeyyoonni Amaaraa faannoo ofiin jedhan haleellaa uummata nagaa gabaaf deemaa jiru irratti tasabananiin lubbuu namoota nagaa 5 yoo galaafatan namoota 4 ammoo madeessaniiru. Finxaaleeyyoonni kunneen haleellaa gaafa hagayya 7 bara 2024 uummata konkolaataa Isuzu lamaan gabaaf gara magaalaa Tulluu Waayyuu deemaa ture irratti wayiteessaan ganda Gariiroo bakka Cuqursa jedhamu gahanitti raawwataniin miidhaan lubbuu namootaa balleessuu fi qaamaa madeessuu uummatarra ga'eera jedhameera. Haleellaa daguu humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kunneen uummatarratti bananiin namoonni Hawwii Kabbadaa, Warqinaa Bayyanaa, Aabbii Dinquu, Taajuu Ahmadii fi Taayyee Galataa jedhaman lubbuun galaafatamaniiru. Barsiisaa Baacaa Fufaa, Salamoon Booboo, Kibree Kaffaaloo fi Waaqwayyaa Qalbeessaa namoonni jedhaman ammoo namoota haleellaa humnoota finxaaleeyyii kanneeniin madaa'anii gara hospitaalatti geeffamanidha jechuun OMNtu gabaase. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraa irra jiranitti cabsanii seenuun haleellaa hammaataa uummataan gahaa fi qabeenya uummataa saamaa turuun kan beekamu yoo ta'u yeroo ammaa kanas aanaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa adda addaarraa irra deddeebiin haleelaa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee hooggansi federaalaa rakkoowwan gama kanaan irra deddeebiin mudatan dhabamsiisuuf haga ammaatti tarkaanfiin fudhatan tokkollee hin dhaga'amne. Haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jedhanii kunneen haleellaa eenyummaa bu'uureffate Oromoota Walloo fi Kamisee dabalatee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessattii fi daangaa Oromiyaa fi Amaaraa kanneen akka aanaa Fantaallee, Boosat, Dharraa fi kanneen biroottis raawwachaa turuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Borulataatu gabaase. Oduu har'aa xumuraatiin Arsii Bahaa aanaalee Suudee fi Martiitti akkasumas Salaalee aanaa Sulultaatti saamichii fi hidhaan qaamolee mootummaa uummatarraan gahaa jiran hammaatee jira. Godina Arsii Bahaa aanaalee Suudee fi Martiitti saamichi qabeenyaa hidhaa fi reebichi qaamolee mootummaa bilxiginnaa
maqaa adda addaatiin uummata nagaa irratti raawwataa jiran daran hammaachuun dhaga'ame. Godinicha aanaa Suudeetti milishoonni mootummaan bilxiginnaa uummatatti bobbaase manneen hawaasaarra deemuun maqaa kaffaltii gibiraa deeggarsa waraanaa fi kanneen biroo jedhuun saamuu cinaatti namoota daandii gubbaa deemanis dhaabanii sababa adda addaa itti guuruun saamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa himaniiru. Aanichumatti kantiibaa magaalaa Kuullaa kan ta'e namni maqaan isaa Faanos Umar jedhamuu fi kaabineen Abunaa Nashaa jedhaman waliin ta'uun namoota sabboonummaa qabu jedhanii shakkan hunda hojjettoota isaanii dabalatee namoota hedduu jumlaan hidhaa fi reebicha hamaas irraan gahaa jiru jedhameera. Haaluma wal fakkaatuun godinuma Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Gorbaa jedhamutti qaamoleen mootummaa kaabinee fi milishaan waliin ta'uun uummata nagaa hidhaa fi reebaa jiraachuun barameera. Aanaa Martii ganda Gorbaa kanatti kaabinoonni mootummaa fi milishoonni sirnichaa baatii hagayya jalqabarraa kaasee dararri uummatarraan gahaa jiran daran hammeessaa jiru. Haaluma kanaan gaafa hagayya tokko bara 2024 ganda Gorbaa keessaa namoota maqaan isaanii Kadir Jaamboo, Bamud Shee Amaanii fi Idriif jedhaman kanneen ammaaf maqaan isaanii nu gahedha. Guyyuma wal fakkaataatti aanichuma ganda Heellaa Akkiyyaa jedhamu keessattis dargaggoota gandichaa dhiiraa durba osoo hin jedhin jumlaan namoota 50 ol mana hidhaatti naquun dararaa jiru jedhameera. Dargaggoonni kunneen maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun kan hidhamanii dararamaa jiran yoo ta'an isaan keessaa muraasni ammaaf maqaan isaanii nu gahe Caaltuu Amaan, Caaltuu Ahmad, Timiree Huseen, Gabii Hamid, Hawwii Aliyyii fi Kamaal Kadir kanneen jedhaman ta'uu maddeen keenya eeraniiru. Dabalataanis kaadiroonni dargaggoota kanneen hidhan kunneen mana hidhaa aanichaa keessatti dargaggoota kanneenitti dhaadachuun doorsisaa jiraachuunis dhaga'ameera. Bifuma wal fakkaatuun Salaalee aanaa Sulultaa keessattis namoota nagaa Dajanee Dirribaa fi Haayiluu Maaruu jedhaman badii tokko malee mana hidhaatti darbachuudhaan dararaa jiraachuu maddeen keenya himanii jiru. Namoonni kunneen namoota siyaasaa kam keessaayyuu qooda hin qabnee fi hawaasa naannoo biratti jaalatamummaa guddaa qaban yoo ta'an kaadiroonni mootummaa bilxiginnaa maqaa oboo waliin hariiroo qabdu jedhuun hidhanii maallaqa guddaa gaafachaa jiraachuun dhaga'ameera. Namoonni hidhaman kunneen baatii adoolessa 31 bara 2024 magaalaa Sulultaatti kan hidhaman yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti himanni irratti baname homtuu akka hin jirree fi mana murtiittis akka hin dhiyaatin maddeen himaniiru. Haga isaan maallaqa jedhame kaadiroota bilxiginnaa kanneeniif kaffalanittis akka gadi hin dhiifamnes itti himamuunis barameera. Boruu Lataatu qindeesse. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu naaraaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Yeroo gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.